مجلس ربيع المنيمي من قوتو جت صلاحة لبريدات هيفي هم اللي اسمه أداما كفكاتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كيفون جر جرتا من تبقى سولين كودين بقتراتني أما اللي باتين كون إنجيفتر أيوكين كنا هندي كيسانو جت صلاح مشالي كان كمبر بعدين استيك كان يمبرباني لكم سكية كما سر رجرو كنا سلبا متلاقي قدا فيديو كنا حاجة روماتي لا تشودان فيديو كنا كراغم مدني في إيسا كيسانو في إيسا كديما جرو hanga dhumaatitti turtii gaarii viidiyoo kana waliin goosisaa laayik sheer godhaati mee odeeffannoo isaa guutuu akka diizaayin isaatti bareedu jama keessan ilaala. Kunooti guutuu akkanatti fudhadha. Akkasuma immoo asitti illee dheengadda adiidha. Kuno akkuma argitan asitti illee dheengadda adiidha. Argaa jirtanii miti kuno. Dheengadda diizaayiniin kun adiidha. Kuno argitanii garuma hundaanuyyuu dibamee jechuudha. Bareede ammoo wanni sirriitti qabu asitti kun boondiidha. Ka gubbaa jiru jechuudha. Kuno namootiin boondidii beeytanii boondidiin beeytan jechuudha. Boondiidha. Inni kun akkuma isin argisiise muka kun boondiidha. jalqaba guutuu majlisa Dituju karena beragama kuni muka akuma kana nijan ni muka kuni bondi asih namu tuju aluminium ufate agar wo itu aku dalam agar badani di sini ba agar berbadani terus ada di kurang ini merah kahira cerah garu astai di sini kanaafii kun asitti jechuudha asfidii isa kana keessatti namoonni tokko laastikii laxxafanii yeroo baay'ee yeroo isinitti meejan inni kun ammoo sibiila isuma kana tuuyyuu kun argitanii kuni abaaboo yoo jechuudha diizaayiniin isaa falafalamee keessaa sibiila maashinaan bahu inni kun ammoo tuuyyuu saadaa yookiin ammoo tuuyyuu lummuxii itti laxxafamaa jechuudha namni tokko asirratti laastikii laxxafa. asirratti illee kuni aluminiyeemidha jechuudha yoo xiqqaate saantii kudhani asitti ammoo tuyyuu saantii digdama aluminiyeemii kan inni uffate jalatti saantii digdama jechuudha baay'ee guddaadha inni kuni tiknisni isaa abbaa 40ti maali akkuma argitan kanatti akkuma argitan kanatti jechuudha majlisa kana as keessa ka deemu amma fe'u ofitti qophaa'ee jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin hedduun keessan kan akkasiin hin taane amma gabayaadha jechuudha biyya keessa nagaafachuu dhufanii gabaatti biyya keessatti jechuudha kan himatamu 200 fi 20 garuu kan inni ittiin bahu biyya keessatti illee 200 fi 10 gadi hin bahu hisaaban turiin 18 fi 300 aluminiyeemiin kan itti baa'ate jechuudha garuu isinii ka hojjannuun nuu arshii 17 fi 800 fi 500 hojjannee isinii baafne jechuudha sababni maalii warri jettanii ijjiitti kana baruu barbaadan sababa jechuudha yoo xiqqaate majlisa kana aluminiyeemii afurtu ba'e jechuudha sammuu kana isinii galee sababa namni hedduu ajajate namni tokko bitatuu fi namni hedduu ajajatu tokko miti fakkeenya namni 4 yoo ajajate meeshaa nama 4 kana galchite makiina tokko fudhata isaanni meeshaa nama 5 makiina tokko fe'ata isaanni meeshaa nama 2 makiina tokkotti fe'atu tokkuma jechuudha kanaaf dastaayii yookiin immoo diskaawuntii tahaa isin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namni majlisa kana barbaadatu beekee bakka
meeshaalee hunda hojjetutu jira. Har'a alhamdulillah haalatu jira adiin bahee jira. Maaliif baddee maal taatee yoo jettanii rakkoo adda addaa akkasuma godhuyyuu namni armiin irraa ta'e rabbii akka jannata firdawsi naa hiruuf du'aayi naa qaqqabaa fi sababa kanaatti qulqulluu malee waan biraatii miti. Waan natti tole keessaa teebiliin jechuudha baay'ee jijjiiramee jechuudha kun akkuma argaa jirtanii mukaanii garuu ammoo asitti almuuniyeemii uffatee qalamiin dibamee qalamii oriijinaalaa dhiixanillee ka waan takkaayyuu hin taane yeroo hedduu jechuun faashina jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Maa jennaaniin dirqama yeroo hunda mastaawotiin karaa osoo beekutee baay'ee hojjechaa jira. Akkana yoo tahee jedhe hin bareedaa jechuudha. Kuleetiin fedhalee kadhalee adaamaa haaluma kanaan kadhalee addibamaa kadhalee kunillee mitiira 12 jechuudha. Isin beekamna yoo jettan qarshii afaan qabashee qofa jechuudha. Isaaba asitti gurguramu fakkeenyaaf nama firee nama biyya keessatti gurguramu baay'ee garaagarummaa qabu. Kuma 200 fi kuma 20 isii kuma 20 irraa hidhatee fi akkasuma immoo yoo inni kun giiftiidha yeroo hedduu jechuudha. Giiftii irratti isinii baafa inni kun giiftiidha. Jaalattanis jibbitanillee giiftii baasuu eegalee birra isiniin jira isin isin kabaja lakkoofsi bilbilaa kan asirra jiru kana qabeetu kana kunuun teebiliin kunillee jechuudha baay'ee guddaadha. Saayizin isaa saayizin isaa akkuma argaa jirtan kana guddaadha. Jidduu kanatti almuuniyeemidha. Almuuniyeemii kana asirratti akka isin ilaaltan laastikiidha miti. Laastikii irra yoo laxxafamee jedhe qarshiin isaanii laafa isa sana immoo laxxafneetu hin baafnu isiniin jedha. Garuu fakkeessanii almuuniyeemii xiqqeessitanii hojjettanii hin baafne yoo jettan suni filannoo keessa isinii baasuu danda'anii jira. Gatiin rakkasa. Akkasuma immoo jechuudha. Diizaayinii urjii galee diizaayinii baatiitiin illee diizaayinii adda addaatiin illee kuni ammoo argitanii diizaayiniin isaa kuni mee isinummaan laala hedduu kan namatti tolu jechuudha. Diizaayinii maashaallah baay'ee bareedaa ta'edha. Warri jaalatanii laayik sheer gochuu hiriyoota keessanii